Dhalli namaa wantoota uumamaan naannoo isaatti argaman garaagaraa irratti qorannoo fi qo'annoo gaggeessuudhaan fedhii isaa xumura hin qabne waliin imala dheeraa taasisaas jira. Akkasumas rakkoowwan karaa uumamaa fi namtolchee dhufan to'achuuf yaaliiwwan hedduu taasisaa tureera. Rakkoowwan dhala namaa mudachaa turanii fi gara fuulduraatti mudachuu danda'an kanneeniif furmaata laachuuf ammoo wantoota uumamaan naannoo isaatti argaman irratti qo'annoo fi qorannoo garaagaraa taasisuu akkasumas beekumsa dhaloota darban irraa argaman qindeessuu fi fooyyessuu waan haaraa itti dabaluudhaan kalaqa haaraa dhala namaatiif faayidaa guddaa buusan argamsiisuuf danda'eera. Bu'aawwan qorannoo fi qo'annoo bifa kanaan argamanii fi jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti gahee guddaa baachaa jiran keessaa tokko naanoo teeknooloojiidha. Naanoo teeknooloojiin qorannoo wantoota ammaan baay'ee xixiqqaa ta'aniiti. Naanoo teeknooloojii yommuu jennu caasaalee wantoota ammaan baay'ee xixiqqaa ta'anii sadarkaa atoomii irraa eegalanii qorachuudhaan caasaalee haaraa uumuu, wantoota faayidaa garaagaraatiif oolan argamsiisuu fi meeshaalee adda addaa oomishuudhaan faayidaalee jireenya dhala namaatiif oolchuu jechuudha. Naanoo teeknooloojiin oomishaa fi hojiirra oolmaa sirnoota fiizikaalawaa, keemikaalawaa fi baayoloojikaalawaa sadarkaa atoomii yookiin molekiwulii irraa eegalee hanga naanoomeetira 100 akkasumas qindoomina bu'aalee caas naanoo yookiin naanoo istiraakcharii irraa jalqabee haga sirnoota gurguddaatti jiran hunda of keessatti hammata. Jechi naanoo jedhu jecha Giriikii naanos jedhu irraa kan dhufe yommuu ta'u hiikni isaas ammaan baay'ee xiqqaa jechuudha. Haaluma kanaan naanoomeetirri tokko miiliyoonaffaa meetiraati jechuudha. Naanoo teeknooloojiin bara kamii fi eessatti akka jalqabame haalaan beekamuu baatus baroota durii irraa jalqabee namoonni beekumsa teeknooloojii kanaa osoo hin qabaatiin bifa garaagaraatiin itti fayyadamaa turan. Naanoo teeknooloojiin yeroo jalqabaatiif bifa saayinsawaa ta'een ibsamuu fi hojiirra ooluu kan jalqabe koonferansii idil-addunyaa bara 1974 akka lakkoofsa Awurooppaatti Tookiyoo keessatti taasifame irratti ture. Akka fakkeenyaatti molekiilota wantoota garaagaraa naanoomeetiraan ibsuudhaaf yoo kan yaallu ta'e rifeensi mataa tokkittiin naanoomeetira 80, seeliin dhiiga diimaa naanoomeetira 1000, molekiiwuliin DNA naanoomeetira 2 haga 2.5 akkasumas molekiiwuliin bishaanii naanoomeetira duwwaa qabxii 3 ta'uu of keessaa qaba. Kanuma irraa ka'uudhaan maateriiyaalonni naanoo teeknooloojii yookiin wantoonni naanoo teeknooloojiidhaan qoratamanii fi ibsaman ammaan baay'ee xiqqaa ta'uu fi lakkoofsan ammoo hedduu ta'uu isaanii hubachuun ni danda'ama. Wayita ammaa kana naanoo teeknooloojiin dameewwan beekumsa saayinsii uumamaa kanneen akka keemistirii, baayoloojii, elektirooniksii, fiiziksii fi injiinaringii keessatti bal'inaan hojiirra oolaa jira. Haaluma kanaan wantoota adda addaa oomishuu, sooftiweerota kompiitaraa fooyyessuu fi hojiirra oolchuu, qoricha dhukkuboota argamsiisuu fi yaalii eegumsa fayyaa fooyyessuu, oomisha anniisaa, baayooteeknooloojii, qorannoo hawaa, nageenya biyyaa eegsisuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti kan fayyadu yommuu ta'u, guddina diinagdee fi hawaasummaa biyya tokkootiif baay'ee murteessaa ta'uu isaa irraa kan ka'een barbaachisummaan isaas guddina saayinsii fi teeknooloojii addunyaa waliin yeroodhaa gara yerootti daran dabalaa jira. Gama biraatiin ammoo keemikaalli paartikiloota naanoo summaa waan ta'aniif qaama namaa keessa galuun rakkoo fayyaa geessisuu akka danda'anii fi of eeggannoo cimaa gochuun akka barbaachisu bu'aawwan qorannoo ni mul'isu. Kunis ta'uu kan danda'eef paartikiloonni kunniin hammaan baay'ee xixiqqaa waan ta'aniif haaluma salphaadhaan qaama namaa keessa seenuudhaan ujummoo dhiigaa keessa deemuun tiishuuwwan qaamaa miidhuu waan danda'aniifidha. Qophii keenya yeroo biraatiin dameewwan hojii garaagaraa kanneen akka yaalii eegumsa fayyaa, qonna, anniisaa maddisiisuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti faayidaan naanoo teeknooloojii maal akka fakkaatuu fi bifa kamiin hojiirra ooluu akka qabu akkasumas of eeggannoowwan naanoo teeknooloojii fayyadamuu waliin wal qabatee godhamuu qaban muuxannoo biyyoota biraa waliin wal bira qabnee wal duraa duubaan kan ilaallu ta'a. Turtii gaarii.